Ay abbaa mala yookaan hojjettee daldaltee gamoon jaarran yookaan barattee iddoo irra hin geenye yookaan feesbuukii kana gubbatti illee hordoftoota hedduun arganne. Garam deemuuf? Iddoo wayitiin dhimma qaba. Atoo garam deemuuf? Hojiif hin ba'uuf. Akkuma kan keessan kararraa waa buttee fi godhaaf akkan taate. Laal kana masluufa. Ati osoo dhaggeeffatin hedduu haasofita. Miina laali. Anaatu muuxannoo waggaa shanii qabaatee daandii irra dhaabbatee waa butee fiigaa. Kan kabajaa kiyyaan gonkuman godhu. Mee irra deebi. Hanni kabajaadha kan jedhe eenyu? Ogummaa namaa xureessuudhaaf yaaluu yakka. Kana booda yeroo waa'ee kiyyaatii fi waa'ee ogummaa kiyyaa haasoftu kabajaadhaan nu'aan. Akkam akkam? Mee maal jette yaa kabajamoo aticha kee? Dirqamati si leenjisuudhaaf Jose Mourinho yookaan Pepe Guardiola yaamuun qaba jechuudha. Kabajamoo aticha keenya osoo hin taane kabajamoo kaabineticha keenya jeenee waamii. Ammaas kaabinee taate? Ta'uuf egaa kaabinee ta'uuf maaltu naan qaba? Dhagee obboleessa kiyya. Kaabinee ta'uun akka kararra dhaabbatanii waa nama harkaa butanii ce'uusan salphaadha. Kaabinee ta'uudhaaf waan baay'ee si barbaachisa. Maaltu na barbaachisa? Gaaffii bareedaadha. Tokko barnoota. Inni lammaffaan ammoo muuxannoo hojii qabaachuu. Sadaffaan quuqama lammii qabaachuu. Afraffaan nigaa. Wanti ati haasawaa jirtu kun hundinuu dura. Akkam jechuudha? Yeroo kanatti kaabinee ta'uudhaaf kan si barbaachisu beekumsa osoo hin taane beekamtii, muuxannoo hojii osoo hin taane muuxannoo arrabaa, quuqama lammii qabaachuu osoo hin taane akkaawuntii feesbuukaa hordoftoota baay'ee qabu qabaachuu kan si barbaachisa. Kaabinee. Naaf hin galle. Wanti haasawaa jirtu garuu dura siif galee? Sirri naaf gale. Osoo siif galee kan hunda laaqqata. Jarri ati amma akkana jechaanii jirtu kun bar ummataaf waadaa seenaniiti teessoo sanirra kan ta'an. Waadaa seenan sana mootu galmaan ga'uudhaaf halkanii fi guyyaa akka hojjechaa jiran TV gubbaa daawwachuu ni dandeessu. TV irratti yeroo daawwattu akkasuma waadaas kan galan TV irratti waan ta'eef waadaa isaaniitis kan galmaan ga'an TV irratti malee lafa irratti harkaa jiraan. Naaf hin galle. Akkasuma nama hundaafuu hin galle. Ati garuu sirriitti kana dhaggeeffattu yoo ta'e siif hin galchu. Sirri na dhaggeeffadhu. Yeroo kanatti hojjettoota mootummaa kam waajjira dheexee sirnaan argata. Dhugaan siin jaa yeroo kanatti hojjetaa mootummaa waajjira dheexee waajjiratti isaan barbaadurra feesbuukii gubbaa yookaan sooshaal miidiyaa gubbatti baatee isaan barbaaddee argata. Nigaa. Yeroo hojjettoota hunda akkanatti arrabsitu obsaan dhaabbadheetti si dhaggeeffadhu hin qabu. Ana akkas jechuu kiyyaa miti. Dhugaan siin jaa hojjettootuma mootummaa kana keessa warreen ogummaa barataniin hawaasa rakkatee isaan barsiisan sirnaan tajaajilan baay'eedhaatu jira. Isaan saniif ammoo kabajaa fi galataatu malaan. Kan sanirraa hafan garuutu. Yaanni kiyyaas kanuma. Namoota muraasaaf jettee hundee isaaniitu arrabsuu hin qabdu. Ani garuu maal akka gaafii natti beektaa? Uummata kanaaf mindaa kan kafalu mootummaadha moo dhaabbata feesbuukiitii kan jedhu. Akkam jechuu keeti? Jechuun isaanii feesbuukii takka sooshaal miidiyaa gubbaa dubbii bocalu malee isaanii ogummaa barateen hawaasa rakkatee isaan barsiisee kana tajaajiluu nagarree jeeti. Ati amma rakkinni kee maali? Yeroo hunda hanqina irratti maaliif akka xiyyeeffannu naaf hin galle? Hojiilee gaggaarii baay'ee hojjetamantu jira. Isaan hoo maaliif hin agarre? Ati hoo baay'inni dhagaalee bu'uuraa kun maaliif sitti hin mul'anne? Dhugaan siin jaa waggoota 5 darban kana qofa keessatti dhagaaleen bu'uuraa kaa'amee walitti qabame gamoo abbaa darbii lamaa kan walgahii keessatti kan ajaa'ibaa ijaaruu ni danda'a. Silaa walgahii taa'u malee. Dhugaa hedduu nama ajaa'ibsiifta. Hedduu. Ani garuu maal akkana ajaa'ibsu ni beektaa? Raajii hojjetaan mootummaa mindaa 3,000 nyaatu. Mana 4,000 kireeffatee jireenya mijataa wal qixxaataatti hin jiraatu kun. Amma ati rakkinni kee maali?
Rakkoo tokko illee hin qabu. Natti toluu keessaan jireenya ol naa qixxaachuu keessaan daabboo tokko qarshaan hin bitadhee. Jireenya miqqita akkanaa jiraachuu jiraan rabbiif galata rakkoo tokko illee hin qabu. Maal haasawaa jirtu duboo? Jechuudhaan kan inni haasawaa jiru kan isaanu akkanaa ankanattummaadhaan muuxannoo waggaa 5 qabu kun yoon kaabineeti jireenya akkam jiraachuu akka hin danda'uun tilmaamuu qaba. Ammas dhaabbannee nama hunda komachuurra waan baranneen osoo deemnee lammii keenya gargaaree jiru. Garam deemuuf? Iddoo wayii dookumentii galcheetiin ture qacaramuuf achiin dhaqee deebi'a. Yeroo kana keessatti nama akka keetii dhugaa qofaan qabadhee tarkaanfadha jireenyu qacara. Hundaafuu siifaa milkaa'u. Dhaga'i. Anaaf eenyu akka dura qacaramu rabbi haa beeku. Qacaramu afaan guutuu. Buli bultee waa iddoo agarta. Qacaramu. Rizkin hello 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 oh fayyaairtu nagaa galata waaqaa akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii galata rabbi fayyum kiyyaa naguma keessanii nagaa akkami dhimma kiyya sana akkam naa gootan naa xumurtaniittu xumureetiin jira hedduu galatooma baay'ee galatooma dhimmi kun hedduu na yaachisee ture amma gara naannoo waajjiraa jirtu dhufee fudhuure san dura waan godhuu qabduutu jira maalinni dhugaa dubbachuudhaaf dhimmi kee waan haalaan ulfaatu anuma waan ta'eef saniin yeroo hanga kana keessatti xumuree saniifuu waan itti dabaltu jira. Aha kanaatiin dura qarshiin sinii kenneetuun amma sinoo san hangam takka hojii ulfaataa akka keetii kana maallaqa xiqqaa akkanaatiin hojjedheetuun beeku sanuufuu sitaachaadha kaniin hojjedhe maallaqa hanga 5,000 takka amma itti dabali. Maal 5,000 yogguu na laaltu amma nama qarshii 5,000 qabuun sitti fakkaadhaa? Ergasiifuu gaa xaleeyichi na harka jiru kun barbaachisa. Barmootummaan isin kan mindaa isinii kaffalee aangoorra kan isin gahe alkuudhaan qarshii nu gaafattanii akka nu saamtanii footoo hin ta'in akka nu tajaajiltoonni hin bar. Saniifuu gaa mootummaa bira dhaqi mootummaan siif haa hojjete xaleeyichi. Tole ishii dhaabbadhu ishii. Amma garuu bar qarshii 5,000 ani daqiiqaa 30 keessatti kaffee gaafa san itti wal arginetti yoo dhuftee waan kana fidu baatanii raawwatte xaleeyicha keen harkisu xumureetiin jira daqiiqaa 30 qofa qabdu nageetti. Qarshii 5,000 amma qarshii 5,000 eessaatiin fidde sanatiin iyyuu daqiiqaa 30 keessatti. Sanuu maali namni akkana harka jabaata hojii guddaa kana hojjedheetiin inni 5,000 akkana godhata wal harkifteenya dhiis rakkoon qabu. Qarshii 5,000 sanitiin iyyuu daqiiqaa 30 keessatti fidinaan jedhe amma kana isaatiin fida. Abbaa mala maaloo kanumarraa kana naawwaal. Haala kanaan biyya tana keessa namni fayyaa nama namni tokko hin jiru jechuudha. Yoom duuteetiin si awwaala? Jiraadhumayyuu ta'u naawwaali maaloo. Okkotee walii horiitee tanii fi fuu biyyee jee abbaan mala. Akkas taanaan gaa wal gargaarreetumaan si awwaala ati boolla qotan duutii keessa ciisi hanga biyya sirra deemsee haa ta'u. Maaloo abbaa malaa natti hin qoosin ishumarraa kana maaloo na baase. Akkam jechuudha? Namichi ciishee abbaa garaa sana hin barre. Kaminni? Isa gaafa haaromsamuu waan ta'e jettanii fiddanii nurra keessan sadi. Nurra keessanii? Dhimma tokkittii sana naa xumuruudhaaf almeeqa qarshii na gaafate seet. Ani waajjira oliyyannoo hin taane na bira maaliif dhufta tuba? Waajjira oliyyannoo dhaqii oliyyannoo kee galfadhu. Abbaa malaa ati mala hin dhabdu. Ati mala tokko illee hin dhabdu maaloo abbaa malaa na gargaara. Ishumarraa kana na sattaari. Anaatu atiif mala baasa? Ni maraadde. Kana dura yeroo meeqa mala si baasee rakkina meeqa keessaa si baasee gatii hojii kiyyaa akka dhorkate ni dagatte? Lakki maaloo abbaa malaa. Ishumarraa isa kaleessaan laaliin. Maaloo abbaa malaa ati naaf hojjennaan kan haqa kee inuman siif kenna. 5,000 kafaltaa? 5,000
hojiidha hojiidha Sana gaafatiin barkuma isheen dhanbare. ani wani mala baasuu hojiidha Sanarraatiin immoo ani qarshii kana hin qabu. Ammaatiin iyyuu dhaqee namarraa liqeeffachuuf hin deemaa jira. akkas taanaan walakkaasaa kabalta Tolesh nan kaffala. ani garuu akka mala keetii ilaaleetii miti akkuma gaarummaa kiyyaatiin Eh. akkuma gaarummaa kiyyaatiin rakkoo kana keessas baasuu deema Ati nama gaarii. yoon akka hojii keetii akka mala keetii ilaalee barra Lakki maaloo. Har'a kana qofa na baasa. kanaafuu akkana agoon Eh. kanaafuu akkana agoon amma isinii deemna Hayyee maal ajajamne? Qacaramuuf ture. Okkee taa'e. Qaccaramuufi? Yeroo darbe qormaata hojii darbeetiin jira. Saniifin dokumentii guutuu qabadhee dhufe. Okkee xiqqoon eegi dhimma kee hoogganaan gaafadha. Ammoo tama maal taateeti? Hello, Eeloo hoogganaa namaa si barbaada. eenyu isaan? Gurbaa kana dura qormaata darbe san. Hai, san bakka kee namni bu'ee jee itti himi. Duraanis bari inni dogongorumaanii uumamee dabre, dogongora uumamee inni dabre jaame malee inni hin dabarre. Inni kufeetu jira bakka kee namni bu'ee jee itti himi. Tole. Namni biraa kana barbaade wayii jiraa? Lakkii? Okay. Gaariidha yoo dhufan walgahiirra jira jeen. Torbee darbee akkasiin jechaa ture hoogganaa. Oo akkas jettee torbe dabre. Bas amma leenjiirra jira jeen. Leenjiirra jira jeen. Tole hoogganaa. Hoogganaan olaanaa yoo dhufe ammuma kaaffee buna dhuguuf gabbu'ee jee itti himi. Anaaf naa dawwali. Cehaatiin dhufa. Naannoo uummata biirootiin jira waan ta'eef jecha. Sa'aadila kana moo? Lagetti deema. Abbaa mala argadheen bara xalayichi. kana Eeyyee. amma geegee baattee jirta Eh. kanaaf geegee Hayyi. naaf dhisi Maal gootare immoo? naaf dhiseeti Hello? Maal barbaadeeti? waa ati nama galee fi akkam waan nuti barbaannu atu ni beekta maal ibsinu Naan galle eenyu akkaan ta'e nan beektu jechuudha. Ani hoogganaa hidhaaf waan kana yeroo baay'ee hin dhagee atu ani eenyu akkaan ta'e hin beektu eenyu ati? ani aktiivistii beekamaa hordoftoota baay'ee qaba feesbuuk dubbachuun boosisuu godhe lubbuudhaan jiraachuun kee jooyya Dhaabbadhu. filadhu rakkoo miti filadhu dhiisu waajjira mallammeessummaa hin taane Amma fedhiin kee maali? Hin jarjarin dura maali amma fedhiin? achirraan soso'in sirrinna caqasi Sababni hoo? dhaga'u jirtaani waan isin qofa godhe kana godhuuf ammoo sababa hin barbaachisu Duboo waan kana ergaan godhe booda suuraa isin bira jirtu akkamitti harkachuu danda'a? filannoo biraan qabdu waan ta'eef kanumaan isin qofa godhe dhagee suudaan deemiti maallaqicha fuudhii kottu Hayyi. Amma deemudha? maallaqicha fuuldura isaa jiru qofa fuudhii kottu Hayyi.
Ahaa. Si akkana godhu jiru. Ati kan argotte hundumaa nyaata. Abbaa garaa wayii. Hin oolu sirraa. Waan hin antee hin beektu. Amma gargaraa baanu. Eeyyee. Waan dadhabbii kiyyaan akkam. Dadhabbii maal? Maal dadhabee na gaafate? Akka bartetti waan si godhe kana hundaaf uumaa naaf hin goone siif hin kennu qofa kanaan hin jenne. Maal dadhabdeet immoo mala maalii hojjeteetiin siif kennamu? Harka kiyyaan kenne maallaqa kiyyaa harka kiyyaan inni irraa fudhate. Kanaafuu uumaa siif hin kennu jechaa jirta? Silaa kan ati amma hin qaanoftu bar mala si mala jechuu dandeessa. Mala ishee akkanaa immoo ija kiyya dunuuqfadhee iyyuu nan hojjedha. Ni qoosta. Arraasa akkuma bartetti na dhowwachu. Si ishee akka kanaa dhaqiitii kan si gowwoomu barbaade ishee. Haadhashi har'alee nan godheef har'as ni nyaachuuf iyyuu qarshii kiyya. Wayyoo maaloo dookumentii kiyya. Maal barbaadete immoo? Hello abbaa malaa dookumentii kiyya si biratti hin irraanfadhe. Dookumentii keetii 5,000 fidii of fudhadhu. Maal?